dhaggeeffadhu siifin himaa dura isin jaalibsaa fi murtii guutuu jaalibsa admiina naa kan yookiin admiina naa kan dhiifama. Ajantaa godhachuu barbaadde isin bayaan takka jee sii bana naan jaanii haala ummaa haayisiin dalaga kaayyo awwatana jallee sabaati yaalufe. Ajantaa isin godhachuu barbaadde an lakki jedhee mana keessatti hingattu laayifii mana keessatti Sentu enyu kana jaan jolle Sudarabia jirta kaatu dabbal faqaanyesi murti guutoo faqaanyesi anyesi namni nama gargaareedhaan ina isifu wanni jedhani obata kan banin odo hojii takkara sin kaayin jaani jolle san itti haasoyinaan kayeetiin mana badadhe isaan himadhaa jette eenyutti himachuu deemta Uskutti maafuza dhiiswaa'ee kasii kasin qaasine ammoo asin jedhu gaafa isin yoo kana gafuutanii namisiitti laffee Somaalee keessaa fide intala miila borkoo kana jechuudha. Gaafa isin dhuftee gabbaaftanii miidiyaa irratti asirratti iyyaa turtan nama kuma jarratti murtii guutuutu naddawwalee bayaan kootu michiyyoo teenya takkaatu rakkate Dubaay keessatti kasi bakka akkasitti kootuuti mari'adhu michiyyoo san bakka sanii nuuf fuudhi jee kan naddawwalee miseen jiran an aruu zaran ture. Ane. Okay naddawwalee na yaamee liibisan dhufee seene ani gaafuma dhufee jira seene maali isin jee. Ani hoi warra miidiyaa kanan jaaladhu ani waan akkana ragu nama guddaadhaan hin jaaladhuti itti seenu jennaan ammoo obsi mee bayaan kiyya obsa ammatti qishoo daqiiqaa takkalaa michiyyoo tana nuti akka argate as jirraa memma namni dheengadda baasee as jira namni dheengadda girgirri baasee as jiraa yoo michiyyoon tun nu dhageessee laa'ifii tanarra dhufuu baatte rabbiin naan gaafata hiqaamaa michiyyoo sanii akkanatti aksiirra keessanii talabaa jechaadha. Irraasqanii laayibisii. Maabuza bayyaati dubbii tana deemtee bayi. No dhagee dabbaal dhagee mucaa ibsa na dhageeffadhu habiibi. Maabuza dubbii tana keessaa baasaa naa isiniin jee. Aboo dhageeffadhu dubbii keessa jirtu atis Khadiir gisee dubbii akka jaalibsaa keenya milyoona dhageeffadhu aboo maaliif jettee naan jee. Maaliif jettee naan jee. Bayaan maaliif jettee naan jee. Mataan nyaatin. Dhageeffadhu namni waan kanaa dhageeffadhu. Namni isii asii fuudhee eenyu? Ol deebisaa Maafuzaa namni buuftan. Maafuzaa itti dhiisiti dubbii haasa'e jaalibsaatis serious ta'e itti waan akkana irratti hin qoosini. Laa dhageeffadhu. Laa dhageeffadhu. Laa wayin siimaa dhageeffadhu. Michiyyoo tana kalee Maafuza kanneen dhageeffadhu. Siimaa dhageeffadhu. Wajjumatti kanneen biraa deemnee bara. Obsi wajjumatti kan neemi. Arraan tana nuti namni kalee isii ichi fuudhe san as dirraa mire. As jedhee mataatee sila wal bira gaafatu nee bareeda. Itti nuu bilbiltee kootuu amma asitti barbaannaa jenneeni gaafa isiin didde akka Hararge keessaa harka fudhanneetti abbaan isii wajjin deemee hallayyaa seene qilii haaseentu teenyaa miti hin beeynu jennee asirra labsinee obboleessa waan isii garaan dubbannu makiinaan fedhu akkatti irraa adeemu la. Ani ammumaan galgala kana garraan dubbadhee isinii wajjoo seenee malee takkaatis dubbadheetis eega gaafa saniiti eessaa fi jirtiif maali isiitis irraa quban qabnu bakka Maafuzatti kan namteetti quba qabna. Moodateeraan gattaa. Maafuzatti kan jechuun wayii eegbisaa seedhamu ilma namaati bara. Maafuza kan namtee jechuun kiyya dalagaa barbaadaniif maal jettaniituma gaafa sana waliin dubbatan turre? Wanni laal Duba tanaan maal nu godhee naan maal sababa ishii namni biraa arrabsaman maaliif sababa ishii namni laal wanni dhimma Maafuzaa kaaseef reefu na dawwalteeti laal Maafuzaa reefu na dawwalteeti Khadiir amma dura illee natti himtee turte bargaa Khadiir michiyyoo takka amaanaa murtii fi dabbaalfaan natti kennanii miyyoon tun asii na cunqutteerti akkamiin godhaa natti jaanaan jettee turte waan san ibsaaniin dawwalaaf jeetiin sabboonaa keessaan assalaamu alaykum jeeni barreeffama keessan ittiin dhayinee ta'e naan deebifne sabboonaan hiimorraan waan kanaan mari'adhaan jee amma duraa beekadhu osoo dubbiin tun hin ka'in amma maaliin jechuu barbaade Maafuzaa ammumaa keessaan natti reefullee na barreessiteetti ammaa keessaan dawwalaniiti na doorsisaa jiranii jette laal dhageeffadhu waniin waan kana keessaa utaalchisiisiin jeef malee dhimma biraatiin sababa miyyoo kanaaf Adeemka daadhii isa kaasa jaalibsaati. Waan isiin naan jette. Hoi wal dhaga'uu dhabu gaafii takka isin gaafadhu. Isinuma kana hunda gaafii takka isin gaafadhu.
akka harargeetti harka jalaa fudhannaa jettan miciyyoon tun akka harargeetti isin ergatte moo akka harargee bakka buutanii duraa waa godhuufi kaatan moo namummaa isin dhagamee godhuufi kaatan. Akka harargee bakka buutanii. Akka harargeetti akka namummaattis. Halee gaafa isii yoo halee yaadatte yoo halee dhagaa waan. Alibsaa sagalee danda'e sirriin jirtu sirreessi. Meemuutu qabata. Hamza muti baba. Laal sagaleen deebi'aa jirti jaalibsaa ta'e gizee biraa. Takkaa jawwaala tolfadhu shiichi akkasi. Okay, shabakaan keessatti jiraame laal gizee biraatiif illee ibsa. Osoo namni dubbachuu jiru yeroo dubbatan akka waan nuti waliin kabajnee waliin godhina. Hanga namni haasawa san fixatu nu eegaati dubbadha. Gizuma biraatiifu. Fakkeenyaaf amma ibsaa dubbachuu jiru yoon hin dubbadhe ibsaan nan dhaga'u jeeni ibsatti aaruun qabu. Gizuma biraatiifu. Yoo fakkeenyaaf intalti baadiyyaa dubbachaa jiraatte intalti baadiyyaa nan dhageessuu jechuun qabu. Maaliif haasa'u jirte qa? Afaan dubbachuun qabu. Hanga isiin fixattu eegee sanboota dubbachuun qaba. Amma amsaan fakkeenyaaf reefuu naa dubbachuu jiru osoo naa hin dhaggeeffatin oluma seenee wal dhaggeeffachuu dhabuudha jee. Akka isa nama sirrii miti. Wal ammeessuun sirrii miti. Haga namni tokko haasawaa hamaas haa ta'u gaariis haa ta'u fixatu eeganiitu yoo dubbatan irra bareeda. Akkas. Awwa jara keenya akka hin jeeti wanni na dhibe. Amma miciyyoon qaalii keessan dhaga'uu diddee miti bakka dhiisaa jalaa hafaa haa isinumaa gayyaatanii nama dila kanaan ajandaa kana uwwisaa ooltan. Bakka hafaa isinummaa mee akka hin jee isinummaan jalaa hafaa na qileesse yoo qileesse abaluu kana nu godhee abaluu faattuu maallaqa nu hafalee abaluu gosa akkanaa arrabsaa nuun jee nuti waan san goone akka ati yaaddu Hamzaa isin wa'iif beeytanii miti namummaaf dhaabbachaa turtanii midheen gadda obboleeyyiteen jettanii bira dhaabbattanii miti arra dhufte waan kana gallaa ixee miti namnummaan dhufee miciyyoo tan akkas nu goote je'ee akkas jaraatu erge je'ee waan kana amanu yoo jiraate isaanis iddoo abananii isinummaan ajandaa kana asuma dhaabaa jalaa hafa intaltii dhagay intalti dubraa takka yoo feete muka qortii yoo feete qaalii warraa dhageessii yoo feete hallayyaa seentii laal intala dubrata waggaa 18 oliiti taa'ii miciyyoo jettanii kadhattanii dadhabdanii gargaarsa gootanii fi dadhabdanii obboleessa keessaniin kottuu nu bira dhaabbadhu jettanii qaama bira dabartanii zakiillee akka inni waan kana bira dhaabbatee silaa isinii bareechu gootanii isin haga keessanitti tattaafattanii qoyaga haga keessanitti tattaafattanii waan ilmi dhiiraa obboleettii godhu gootanii yaa jara kiyya miciyyoon isin dhaga'uu diddee mee isinummaan ragaa jaalaafa warri duraan nutti erganii miciyyoo akkana nu goosan maal jee waan kana amanu yoo jiraateesi dantaa isaaniiti isinummaan gabjaa asuma jala dhaabbadha deemtee gubattee ganaa mukatti haafannefamtu obboleettii fi takka namni waa godhee fi gorsee hoggaa ijibbaate dantaa keetii hallayyaa seen ijaan ifiifuu belbelteeti gubattee as deebiti booda hoggaa san ciqilee ilmi namaan dhaqqabde tana dhaqqabiyyaniini jala hafan hoggaa sana isiin haa dhuftee miila keessan irra kuftee obboleeyyan kiyya aan adda gungureettee haala fadhungattu hoggaa san wajji haasoitan malee gabjaa waan kana asuma dhaabaa jalaafa isin obboleeyyan kiyya ilmaan dardaraa ilmaan dhiiraa gurguddaa kana miciyyoon tun ajandaa isinii fi ijoollee teenya tasi komandootii uumtee galgalaa ganamaa asii miciyyoon takkittiin sheeyxaantittiin tun asii ajandaa kana uumtee girrigirrii aboo maal taatan gabjaa gamasiinis gamanaanis jalaafaati haa mukattiif dirtu Fatiin baan ijoolleen deengadda waan ni gootaniif abdii faan warri bira dhaabbatan galatooma isinillee ijoolleen teenya taasii bira dhaabbachaa turtan galatooma tanaa achi isin lachuu akka nama jalaa gabjaa faa miciyyoon tun gandaa fi ganda walii laaqoo deemti dubbii dile takka walii laaqoo deemti tun sheeyxaana burree nama uummata jidduu gadhab jette daawuloot taate tana gabjaa gara lachuuti jalaa faa qilleensatti haaftu salaamu alaikum asii kanarra tatta'an bulina dalagaa yoo dhabdan malee. Yaa boo daqiiqa mata kanaa kan Hamzaa jii akka ngana dubbattee bu'uun qabdu bar. Hottun bu'iniiti bakka gandaa fi ganda gettisan siree aboo inni dubbata warra manna keessaa dhiifama. Dubbadhu. Fayyaada bakka gandaa fi ganda gettisan Hamzaa kiyya wanta godhi hin dogoggorin. Gandaa fi gandi nama tokkoo fi harmallaa kadhattee waa argattee inumaa mee yeroo hunda sheemis ni taatoo mee rabbuuma isin uume sodaadha. Namnummaan gandaa fi ganda walitti bu'a. Akka waan waraana jaarrattee milishaa huccuutti hodhitee caammaa itti bittee gibira kafaltee fi boru waliin nama gabbaaftu. Eenyu feenyu waliin buuftammaati. Lukkuu goobaa keessatti hiitee firii dura facaaftee waliin gabbaaftu jira. Gandii namni bakka bu'ee asirra jiru tokko hin jiru. Namni tiiktookii fi bakka bu'ee fooloorsii fi bakka bu'ee asirra jiru.
لا ورك أنا قلت نكون شيء من إزناك أبو مي نما ولب والله نما ولب أيني ولب بوفتاد مسكين غي Ameegi dabbaala nama reefu naaf abdii wallo leemi. Amma naaf abdii wallo leebar deeggartoota isaatii bara kaniin arrabse. Eegi ma boru akka amma baran deeggartoota isaati warri isarra godhatanii na arrabsitanii warri isarra godhan deeggartoota isaati isa. Anis bar warra miidiyaa irraa nama arrabsu kanaanin Israa'el jee. Amaaraas ta'uu danda'a beek. Yaani amma fakkeenyaaf nama argee ta'e abdii deeggaru hedduu jira. Namoota saniin arrabsee mi'an eegimma boroome isaan gadi hin baanati. Nama kuufalleedha gandam maxxansan waan si ajaa'iba. Okay, agantaa kana bara raadiyeffatanii. Amma fakkeenyaaf amma anaafeti yoo wallolle gaara mul'ataatiif tadarii wallolle. Mee kadirki yaada kiyyaan fitadhanuu ani kana chubana Ummata kana yaadu kana wajjin inuu an ummata mitilake namuma silaa nama gattee ati yaaddu kana masalaa qarraa gastee argatee ol bee dubbatu kanaatu waan waa walin laaqee bu'a. Tokkoffaa waan abaluuf abalu walii bu'a jedhan milishaan qabdu waraanaan qabdu walii buusu dandeessu kana dhugaaf ittiin asirraa qabu. Lammaffaa waan dubbii xixiqqoo fi dubbii nama tokkoo fi lama hunda namni gandaan madaalchiftee maal jettee achi daaddee achi hin faarsitu achitti hubadda. Achuma bira qonna kana sadaffaa waa'ee arafaati dubbachuuf illee hin feenulleedha. Ammallee dubbachuu illee hin barbaadu. Arafat Somalia keessa Itoophiyaa irraa Duubaay irraa Duubaay allaqe. Dubbiin dhiiraa tarmutakka dubbiin tartakkittiidha cufamtee dhumte. Achi booda minaaminoo waan xixiqqoo deemu jirtu tara walumaan argaa turre namni hundinuu jalallee qabee wannoon goone ammoo waan galgala kan isiin haasofte waan isiin haasofte caalaa ani sabboon hafattuu komentii godhaan ture ibsaa fattuu oluu seenuu barbaadu. Jara isii bira tattaa'ee isii daranuu tokko gorsiisuu barbaadu afaan sii keessa waa barbaadu. Asitti dhufee abdii culullee maal jeeboo kadiiriin. Ganaa isin goona jeela isin jee dhaabi asitti hin jeeni. Yaa ammoo rakkoo guddaa akka qabu eenyu ni beektaa jara kana jara hattoota kana warra isii yeroo riyee akka waan muciyyoo tana namni waa hafalee fi takkaa isii tana jaaree ganda namarra takka nama tokko irratti waan namni isii bobbaasee warra isii godhuu barbaadu kanaatu hanga sanoo akka dubbannu nu godhee walumaa galatti jara keenya arafaat dheengadda gargaarreet. Waan kan hundayyuu qabdee tokkoffaa dabbalsi si qafatii salphisee isii ol baasee mataa gartee maqaa argee ol bulisee. Makawati salbisisi. Okay. Gol kima barbaadde. Ayye. Tokkoffaayyuu namnummaa rakkoo tana fideeyyuu akka ijoollee teenyaatitti si qafatii arrabsee fatii salphitee maal gooteef jedhee ajandaa kana guddisee miidiyaa kana balleessee akka miyyoon tun baddee mana sanii baatee waa hunda godhee fatii xiqqeessee abdii culillee hunda xiqqeessaa ture tokkoffaan si adda duree ta'e miidiyaa gubbatti dhugaa nama sanitti mul'ata. Ammaasoo. Kagartee nama Somalia keessa gaafa isin Somalia keessa Yaa Kadir habuun meedhaa fi jara kana wajjin afaan walitti beeku. Caala laal dhageeffadhu caala. Aboosa dhagee. Rakkoo biraa namni dhugaa dubbatu si hin ta'uuti dhageeffadhu dhugaa takka dhugaatan beektaa mina dhagee dhageeffadhu dhaqoo himee dabbaan boo caalaa nuure ati maraataa kuduraa dhagee. Abdii jabo coocoo sanii fi dabbaan waliin fiddaa gurbaa jaartii isaa Bangaaliin manfootti rakkoon qabu walumaa galatti sun akkasuma qaba kun waan dhumate abbaan barbaada na dhagaye abdiin miiciyyoo ifii finfinneetti akka fedhe godhaa ture san nuti nu daqalu isaa fideemmaas bakka irraa fidees hin beenu nuti. Miyyoo tana ifiif kunoo abuluutee sanii maarree godhaa jee fide mee miicoo tana nutu mee amma fidan gargaaran wannummaan nu wali qabanii ijoollee teenyaan gizee hunda wareersaniif maali hin jirtu bar maal jechuun aboo muciyyoo yoo feete habootu feetu abbaa feete habootu nuti akka fedhan haboo adiisii kanneen eebii barnamii Kadir gaafuma takkaan sii qaba Kadir. Deeggartoonni isaanii kun kan sooshaal miidiyaa fayyadamu kuni akka nama arrabsuu irratti tokkooma kanatti maaliif tokkummaadhaan akkana sirra bobba'anii si arrabsan fakkeenya sirraa fudhachuu fedhe. Tana gaallaa waalam waan kana. Mee jechuun namni waa laalu qabu beektaa taa'ee. Namni dura na arrabselleen isaa beeki. Ani obboleettii Finfinnee hin qabduun jee namni dura na arrabsee isaa beeki. Ani laal dabbaan obboleettii Finfinnee hin qabduun jee laal ani akkasiin jee beeki. Amma achirratti isanii hin arrabse hin arrabsin. Garuu namni usaatti akkas jee na arrabsee isaa jechuudha laal. Siigalee namni dura na arrabse akkaan isa arrabsu kana godhe isa. Laal amma isaa sanii mul'anne beeki deeggartoota isatti. Ta mul'atte tiyya qofa. Ani ammoo abbaa fedhe siigalee abbaa fedhe fitti hin dhiisuwan nama gartee dhuunfatti na barbaadu. An ammoo akka ilma nama dhuunfaa tokkotti fakkeenyaaf ammaan ani nama gartee ganda namaatis amantaa namaatis hin tuqan hangaan dandeetti. Amantaa wanni nan hin tuqne wanni nan kabaju amantaa maaliif amantaan ta nama tokkooti miti ta nama baay'eeti ganda namaa maaliif gandi namaa kan nama tokkooti miti
yookaan kagartee abdii culullee xiyyaa jazbaasan qofaa miti ganda nama hedduu kabajama wadduu keessaa dhalata. Kasanirraaf immoo nama dhuunfaatii fi deeggartoota sallee hudduu mukatti cabseetiin ofirraa dhoowwaan waan takka miidiyaas kan waliin beenu itti fayyadamuu beena. Si galeemi kasanirraa hafe abdiinis ganda bakka bu'u anis bakka bu'u namni duris wallolaa turre ammas wallola dhukkee walirraa kaafne. Aayila kiisa tuquun nama guutuu Itoophiyaa guutuu tuqu yoo jaan san ni ilaallaa jechuudha. Haala kanaanii wannummaan gartee mataa qaqqabatanii deemanii fuunjiru. Asirratti lakkii nama tokkoon. By the way namni miidiyaa gubbarra jiru yaada dabalataa namni miidiyaa gubbarra jiru ganda tokkoon qabu maal jennaani isin warra miidiyaa jennee yaamna ummata kana akkana jennee yaamna because isin asirra jiru kana yaamuudhaaf maqaadhaan tokko yaamuun dirqamaa miti. Yaa. Akkasi. Bayaan salaam alaikum. Koya bayaan itti jamaan. Bayaan. Salam habibi. Bayaan maal feeta carraan kee bayaan eenyu tuyyuu rakkoo qaba jettee yaaddaati. Bayaan akka nama dhugaa dubbatutti qoya obboleessoo. Bayaan yaada baasaati. Bayaan yaada furmaataa isin yaa kennu. Qoya obboleessoo karaan jirtanii dhaabadhu. Bayaan muciyyoon tun rakkoo mataa ofii qabdi moo? Ummas qadim. Naan wishata. Karaan jirtan jaasa. Hudduu haadha faatee sanii deemee. Karaan jirtan nun jaaba. Orang itu tak kalau masa dia, namanya dengan aku disitu udah tahu jadi apa. Apa yang biarku namanya kun, asal biarku. Woi, apa itu? Politik bikin asinte ini, politik. Ah? Ulfi. Barha namanya dengan aku terus jira. Cara itu ban, tiada itu ban, talti badian itu ban, itu ban, sabonan itu ban. Ini gitu cara. Orang tua isap itu nih. Wishakan. Lipsa safi debisi agafatu. Ya bos safi wan ni gafatu kabu bar safin bar mingu ombe khos kaisa un jirun ni bar. Mal gafatan ni. No makan raw uang kabu ni esa gitu jira. Yalla ye mau tiga bar demo to. Jolle kenya. Ah. Ankanin jos. Ya terasi hanin itu badum mah. Sagalan kini jirti. Ni jirti. Nama dapat ada mata patai. أو سير رجلا رفع دبته رجلا قطعة في دبته باتي دبت Allah ani wanni barbaadu anti ko bayaani may dubbachuu barbaade maaliifi bayaanamma waan kana hunda haqa jirtu ni beeka jara kenna mucattiini rakkoo mataa isii qabdu sammutu iyyuu likkii hin jirre jara kenna gaafa mucoota na jala deemtanii isiin akkana jette jettanii gamaa gamana mana banattan gaarii miti gaafa isin immoo ofii wal arrabsitan dhugaa isinitti himaa miti gamaa gamana illee rakkoon hin jiru namni hundinuu mucoota na gargaaruufi malee namni dhimma biraatiif Somaaliirraa isii fuudheen jiru jaalibsa dhugaa ta'uu waan Somaaliyaa asootti hin jirru beeki biraadarii jalma goy kana fixachiisi kaa yaadee ganaa kennite yaa obboleessi kiyya tokkoffaan muciyyoo rakkoo wayii qabdi rakkoo sammuu wayii qabdi kanaaf isin hundinuu gamaa gamanaan yoo dandeettan gargaara nullee ni gargaara isinillee gargaara kalaas muciyyoo waan barbaadde haa hin beeynuu nuti si hin beeynuu Numa umbe nusi. Ati isini beektan isi. Lakki mucayyoon xiqqoo rakkoo qabdi dhugaa ila dhageenyutti jechuun haala isii amma hubataa jirrutti silaa heega dheengadda jira itti gajjettee mataa qabattee dalagachuu qabdi. Akka dhiiraatti dheengadda akka dubartii takkaatti akka jabduu takkaatti waan hankeete jiru dhiisaame rakkoo hamaa qabaa jettee akka nama isin waa afaan keettanii akka nama isin jalaan dhayitanii gorsitaniitti dubbatte wallaahi ladhiim osoo mucattiin sun boochu. Maal kunoo bayaan kana jara kenna. Koi saafin dhugaa jedhee kallee rakkoo qabaatte saafii kiyya dhagee nuyi kallee isinii rakkadhe obboleeyyan kiyya jettee nutti dhufteeti rakkoo keessaa isii baafne har'ammoo isin beeku jettee miree horiinuu bakka isaatee ciisaame bakka irraa dhuftetti galtee jirti nagaan haa jiraattu inshaallah kanaaf hin beeknu jedhe nullee isintuun isin maqaa keenya nuti kennutti. Qaanumoonni nuti jechuun jirru kalaas gabaabaan. Nullee barammoo ofirratti hin fuunu maaliif jedhi dheengadda kabajaan fuute mi bayaan dheengadda kabajaan nurraa fuute dheengadda kabajaan fuunee sitti kennine osoo mucattiin sun boochu ija keetiin agarte bayaan ati nama gartee nu hundaafuu qixxe biyya kana keessatti biyya Dubaay keessatti nama nu hundaafuu qixxeeti haqqi jirtullee ni beekte mucattiin rakkoo of dandeette qabdi waan ta'eef mucattii tana gaafa biyya kana keessatti ganni isinii galee borillee numa wajjin rakkata tama Oromooti mucattiin tu waan feetellee taatu isiin intaluma Oromooti
hundumti keessan mana irratti banachuu dhiiftanii waa'ee isii dubbachuu dhiiftanii gara isii ta'etti hirkattee osoo jiraatte baay'ee gaariidha. nuti isirra lolaan jirru obboleessoo isirra lolaan jirru nuti eenyu mee nama tokko kan isirra lolu garte nuti isirra lolaan jirru nuti isirra dubbataan jirru maa akkas gootanii jechaan jiru nuti rakkoo isiitiin nun qabatinaadha aboo ammallee dhaggeeffadha rakkoo isiitiin ganda keenya hin tuqinaadha gandi keenya warqiidha akkuma ganda kamiitu gandi keenya hayyuu dhalchee beekaa dhalchee miciyyoo duriyyee kararraa fuutanii walitti hin dhufu ganda keenya sababa isiitiin maqumaa hin dhayinaa isiniin jechaa jira nuti gurratti isin calaw yoo nama dhabuun taate ammallee kanarratti daballee wanni isinii dubbannu miciyyoon kalee akka nama tokkotti rakkoo keessaan jira jette rakkoo keessaan fuune quufa keessaa fuune kalee doktora biraa baasuun dogongora quufa keessaa bakka isiin kursirra teessee kursuma shirgootee mindaa fudhattuu nuqqaafnee fuune sun dogongora dhageeffadha ammoo arraboota miciyyoo kana jala namni deeme yoo dandeessee saafiin mucaa sanii walitti deebi'anii kaduraan of tusan dhiifama kayattee dhiifama gaafata jirtu kanaa walitti deebi'anii wajji deeman haala wasaalaan haa wajjin deemanii haa waliin jiraatanii nuti akkaas booda akka keenyatti dhaabbanne jalaa rakkattuus ciqqamtuus beeloytuus gaafata namaan taane namni isiidhaan deemu hin jiru namni isii dubbatu hin jiru namni isii jee walitti dubbatus hin jiru sini galee kanuma wanni biraas booda dhumatte miciyyoon feetee arsii taatee jiraatti feetee harargee taatee jiraatti feetee jimmaa taatee jiraatti feetee walloo taatee jiraatti feetee ibtaatee jiraatti abbaa rabbi tolcheeti wajjin haa jiraattu maraattuu kanaa jala deemnee maqaa if hin balleessinu mataa if hin nyaannu sini galee as booda arafaatii je'ee ilmi namaa tokko gabbahee nama tokko dubbate taanaan nama santu rakkoo qaba malee arafaat rakkoo hin qabdu namni tokko ammas arafaatiin deddeemee maraattuu tanaan deddeemee taanaan harakkoo qabu arafaat osoo hin taane nama sani akka harargettis akka arsittis jalaa gala amma arra mana banattee wanni akkas jettee nama akkasana godhettuuf namaa fi nama walitti diruufi akka waan nuti takka arrabsi jenneeni arsiin maal balleessiti nurraa wanni arrabsuniif kanaaf as booda hallayyaa mataanaa seentu deemte. Bari ibsaa akki jaanii nama akkasiin jeessan fidii jaanii ni diddee bar miyyoon nama gabbuufte laal dhagee ani dhageeffadhu wallaahi ibsaa diinni kiyya guddaan nama ganda nama arrabsuuf nama dhuunfaa huddullee yoo salee namni aanmaa fi mushkila. Akka feete gootee firaa nama dhorkita garuu nama ganda nama arrabsu takka nama amantaa nama arrabsu wallaahi wabillaa hin fadhu wallameen kana maaliif isin jee beektaa miyyoon san reefu dabbaal isaan jalaan jira dhageeffachuutti hin jira taa'ee maal jaaniin nama gartee abdii fi dabbaalilleen nama gartee nama takka arrabsisiin jee fatii fi abdii nama arrabsisiin jee fidii jaaniin garuu fiduu aboo wallaahi dheengadda dhageeffadhu doktor Mariyaama gabbuufte firaa dabbaaluu fi isiin waraqaa kan nuuf deemtu arafaatiin jeen waraqaa ta'e furattee mi'ee fudhadhu erga furatte arafaatuma tana bira dalagadhu akka firii wajji jiraadhu miciyyoo tana biraan jeen noo hin jiraadhu naan jette arafaat miciyyoon tun doktor miciyyoon tun soo bira jiraattu hin jeen haa jiraattu rakkoon qabdi qamasii furattee naan jette kunoo afaan siitiin dubbate doktor Mariyaamaan seegalee kanaaf hin fedhu jettee bakka sanii biraa deemte. Ibsaa gisee takkamee hangaree kun tanaa haasal jirtu deemee eegisa gadaraan akkanaa. Dubbadhoo yee. Eeggifadha tokkoffaa. Isinirraa fuunee achii fuunee asii fuunee like bakka kanatti bakka kanaatii fuunee intala harargeerraa maaliin fuunee arsiin gargaarteen kan hin jiru dileet godha miccoo kararraa fuutan Somaalee keessaa fuutan harargee bakka hin buutu. Lammaffaa akkana jettee deebitee uummata arsii like deebitee gara harargee as deebiteen uummata harargee bakka buutee arsii kana godhe hin jenne. Isini waan jaamu kana dileet keessaa godhan nama dhuunfaati. Dr. Mariyaama irraa gisee fuutanis nama dhuunfarraa fuutan malee isinirraa fuutani hin jiinaan uummata arsiitiin. Uummata arsiitiin isinirraa fuutani. Nu afaan dhageessee uummata arsii nu jeeti. Eenyu saafii moomaatu sedhiise deebsaa kan taniifi. Waan ijeensi margee miciyoo tana Dr. Mariyaama laa kalee quufa keessaa isii kursira teesseeti mindaa nyaattu fuune sun dogongora keenyaan siin jette dhaggeeffadhu. Alifnee sila akka nama xalabaa seenetti Mariyamuma sanii dhiifne miyyoon tun ni dalagatte hangammaa dalagatu jirti imimmaan boochee hin dadhabdu nama afaan waliin beekanii dibattu dibataan dhabettiin rakkattu rakkadhettiin beeloytu beeleettiin afaan beeyti nagaan teessee dalagatti. San hunda dalagaddu inni gaafa qaamaan kan namtuusi fuunee biraa deemneen. Suni rakkinni keenya. Ana ammoo akka nama tokkotti wallaahi afaan kiyya kana duubannaa garagalchu.
eega waraqaa ta'e fudhatte miccoo tanarraa biraan deemini please isuma bira dalagadhu hin jeen wallahi isuma bira dalagadhu hin jeen biraan deemini waraqaa namni sii kanne kun maallaqa keesin orkatu bira dalagadhu hin jeen dalagaan dalaguma akkanaate asii deemtuusi lakkiin dalagadhu naan jette ishii deemin jeen gamaalin godha. Deebii uummata harargeetti nurraa fuudhee jechuun kunis diileen haa ta'u. Ijoollee dhuunfaa sooshaal miidiyaa akkuma nama tokkotti tiktoka banatteetu ajandaa moggodhee fuudhe. Harargee bakka wanni bu'e hin jiru. Lammaffaa micoon kunis bakka namni if dandahee dalagatee jijjiirama. Itoophiyaa keessattuu listiroo ni dalagama. Isin garee listiroo ni dalagatanii jiraatanii huccuu namaa dhiqanii jiraatanii. Bakka jirtu kanatti sooshaal miidiyaa dhuftee gandaa fi ganda nama dhuunfaatii fi dhuunfaa amma Khadiirii fi Abdii reefu wal arrabsu turan mana dabbaal keessatti. So sababa eenyuuti sababa isiiti. Dubbiin kanarraa ka'e ibiddi bakka irraa qabate isirraa. So keessaa baasaa micoota irraanfaddaa. Boon namni fokkotaan biyya balleessa jaan duraanuu irraanfaddaa. Dileet godhaa sammuu teessan keessaa micoota na baasaa. Waa'ee nama dhuunfarraa hin haasa'inaa ispeeshaalii dubartiirraa haasa'inaa wallahi isii akkana micootaan akkas hundi keessanuu dubbii hin dhahina irraanfaddaa micoota taa'amu. Eessaa bitu tokko qottuun. Intala baadiyyaa laal wanni ati nu hubachuu qabdu nuti anangaa ammatti yoo nama kaan hin beeku hangalle ammallee laal jaalibsaa afaanitti illee wanni hin dhagee namuma biraattu anarraa kaasi ejjennoon teenya nuti miciyyoo niu impenu jeda gira igargartani akka gargartani galato malle ana akka kiyyattiin baan galato maran ammas lamma faawne ti bochu qabdu ani nama maqa ganda maqa arsiisa to makuma kamu nama daw wajjin bishaan illeen dhuguun jeen waan biraa dhiisi maaliif arsiin ummata guddaa ummata kabajaa qabu ummata jaalatamaadha nama maqaa arsii jee nama maqaa arrabsu hin fadhuun siin jee maaliif waan ta'uu hin qabne arsiin ummata nama guddaadha nama dhuunfaatii miti nama harargee jee waan hin taane dhawus akkasuma hin fadhu jechuun kuni waan ka ejjennooti yaan siime beekadhu ammoo nu hajechaa jirru wanni kuni kagargaarame nama dhuunfaa gargaara kagartee dubbiin itti dhufteettis nama dhuunfatti waan kana gandaa waliin qabsiisinaadha miqiyyollee harargee waliin qabsiisinaadha fatoo shawuusanillee arsiidhaan waliin qabsiisinaadha ijoolleen tun akka gandee bakka bu'anii diippiloomatummaan osoo hin tahin biyya ergattee osoo hin tahin akkuma nama dhuunfaa tokko wal gargaaranii miyyoodhaas arkeetuma Somaalee keessaa fuudhee gargaare kunis akkasuma gargaare malee fatoo shawaarsiin ergatte hin jiru miyyoo tana harargeen ergatte hin jiru kana jechaa jirra nuti ilmaan Oromoo wal gargaare. Ijoolleen barakka gaafa silaa ijoolleen silaa akka gaafa miidiyaa dhuftee lubbiyyee maaliyyee waliin jaanii wal furanii wallaahi bididdirri kun hin jiru. Jaaboo gurbaan miyyootan hin fuudhu jaanii bar Dr. Keetetti miyyoo aboon miyyoo duraan siin jaaladha jeeti miyyoo akka isaan akka jaalala waliin dhufan malee akka obbolummaatti solitti hin dhufne maarreetiyya maarree jaanii miyyoo ajendaa akka tokkoo godhanii akkaatummaan itti isaan miidiyaa kanarra dhufanu wallaahi jechuun ani hedduu na ajaa'ibe hedduu nama lubbiyyee jaanii dhufanii mataan oobusanii wallaahi intala dhalaa akkasitti itti taphatanii qalbii cabsanii ijoolleen taphataniiti miti namuma dhuunfaati dhaggeeffadhu namuma dhuunfaati. Tokkoffaa fatishaatiitu lubbiyyee jeen. Ijoollee lama no dhaggeeffadhu laa tokkoffaa fatishaatu lubbiyyee jeen abdiin dumaashiidha abdi cidullee dumaashiidha. Tokko hin beeku gin maqaa isaallee hin beeku inni sana immoo jala tuqaadha. Yeroo hunda namni taa'ee akka isaan kun nyaasoo dheeraa wajji haasan namni godhu ture. Abdii cululleeti naafatishaa walollee turre. Gaafa isaan haasan. Abdii mucaan Dubaay deemee jaan fatishaa rabbi kaaseeti Dubaay dhaqee amma Dubaay jira. Isa Dubaay dhufe dhageenyaan dhiifametti jara harka ol qabde. Oguu duraan dhufu seetee mucaan Dubaay dhaqeemi dhiifametti harka ol qabde. Gurbaan ammas biraan dhaqu gaafa gurbaan odoo isii biraan dhaqin tabiraa sapparaati godhe gabbaatee ejjutee harka ol qabde. Gaafa san namni tokko immoo namni hojii dubbatu hin jiru. Sigalee maraattuun kophaa maraattu. Akkasiiti cufaa manurraa halaas dadhabni nuti. Akkasii nuti mucattiidhaanis waliin nuun qabina mucattillee hin beeynu bakkatti deemtus hin beeynu ibsaan ibsa ani kadiiri nuumiyyoo akka abbaan gargaare mallee gargaaruu danda'a. Wanni takka wanni nu waliif hin jiru yoo dhuunfatti wanni isin miite jiraate. Harargeen nu miidha hin jiinaa miciyyoo sanii nu miidha jaa dhagaa dhukka irraa kaasa. Ibsa akkam jetta? Kanumaa wanni jiraatis. Akkas yoo gaariin isiin isii goote jiraates abaluu gaarii nu godhe jaa hanga numoonni nan barbaadon akka kiyyatti
sababa miyyoo saniitiin gandaan ani irraa dhaladhe ganda kabajamaa maqaa dhooftanii hin balleessinaadhaan isin jechuu ture yookaan fahamtan taate jechuudha. Akkana salaamu alaikum nagaan nu jiraadha. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خانو مدبين نمته دلوقتي kita terlalu lembut. Ay, setadar bila. Ay. Hawa arsin tu nuti arsi yo bilen tu arsin ana ani arsi dah. Senegale arsin ana arginis ana arsin Cina. Senegale maqaan nuti targeetii godhannee deemnu kun nu olii beeka. Nuti maqaa kanaa gad jirra. Maqaa amma targeetii argee arsii godhannu kana nuti kanaa gad jirra la. Salamaan jaakiyyaan dhawamaan kun jaaki. Oo kanaa obboleessaa. Awwa Sheekh Roobeen sumaan jee immoo dubbii reefu san. Wallaahi Sheekh Roobeen irraa hin kaase immoo. Membera ta'a mee mana membera ta'a. Warri membera mana irraa hin qabne membera ta'a. Awwa harree lafarraa fiti. Dhageeffadha obboleessoo. Harree miti nuti waan qabu hunda sallaa dhage. Waan agartee nannaasaa isisii. Dhageeffadha ammaa ati maaliif Kadiirii fi Abdii walitti oofte ammati Soddaa fi Gurbaa? Eenyu fe'in? Kadiirii fi Abdii. Akkam godhe? Oolin dhayxee jirre. Jarri maal dhukkee warraa kaasaree fi mana keetitti? No wallaahi mana kiyya waliin arrabsine. Abdiin ni hundufnee mukaa mana kiyya. Laa ilaaha illallah. Abboo rabbii jedheetti guyyama adiin amaara taateeti. Boo abdiin yoo mana kiyya dhufe abdii kan baantisaati. Saree fi abdii maalii bocucaa dheesitti Kadiirii abdiin arrabsu? Mana kanammoo? Ati sira afaan Oromootu addaan hin beektu yaakiti. Sirratti afaan Oromoo qoy beektaa yuusi? Awo harree lafarraa fixe afaan Oromoo sirriitti taaseeqa. Way. Laa ilaaha warra barkaawaa. Maa ani harree yoo salate re'ee lafaan gaarta obboleesso. Way anjee Sheekh Roobee jee. Akkas jedhee kutee osoo bakkaan hin argini kaa. Maaliif boodatti jala jirtu da'oo kana kaafarsoo harree lafarraa fixee sababaasaa harree warri gurguree harree lafarraa fixe jee wallahi. Sababaasaa harree meeqa gurguree? Wallahi nagarre sani. Yaaqii waa'ee namicha naasa hindistii. Warra balkaa dur jecha gizee nuti ijoollee xixiqqoo warra gogaa uffatee kophee jala kanaan kophee laastikiin hidhatee deemu tokko jira beektaa goga duydu. Wamma mara tolcha uummanni sun waan caccabee hunda wallaa doshee karoo bee ammasa biyya jiraadhaan uummata san birrii kafalee fe'aa mataa san sirreessanii fi mataa isaanii fakkaatu san. Wallahi. Wallahi dhugama gogaa dur maal nuun jan beektaa uummanni kun kalee nama keessaa baasaa jalaa fiigaa faa namaan jan. Sigalee. Arsii kalee nama keessaa baasaa. Lakki arsii mibboo sunni warra wannaati warra kara Gondar kana dhufu warra waa mara tolchu gogaa dogu tokko jira. Dhugumaan roobee kunu Sheekh Roobee kunu Oromoo Harargee arsuma isa dhugumatti arsii qulqulluudha. Wallahi billahi isa nama muudaaf dhufee madaabaraan beektaa ijoollee madaabaraa keessa kaayee warri jimmaa kunniin faa warri garsi dhufu kun warri muuda deemu isin faati. Warri muuda deemtan kun madaabaraa kana baatanii deemtan bachoo jettanii isa madaabaraan achi gatan na amane. Madaabaraa keessa kaaniiti. Keessa kaanii. Warra kuno baaroo deemu gartee warra gartee baaroo warra gara warra kana deemu gartee warra gara warra abiyyoon. Warra gariiba dhaqu kana moo? Warra gariiba dhaqu achi gate. Gariiba ni haa? Warra santu achi gate ammalaa warri gariiba deemu kuni gama biraatti gidee dhufu duyda kanarratti yookaan ammoo bachoodha jee wama harka madaabara baatee deemu wanni inni baatee deemu siin galu. Sigalee. Edaa wanni amma culullee deeggadda akkasitti gariiban nuun jaani jee bahuuf saniifi. Yaa gariiba kajaaniin barnu osoo hin taane warra gara biraatii dhufu baru warra gara biraatii dhufu achitti muuduudhaaf amma akka fakkeenyaaf kinoo akka fakkeenyaaf kara makkaatti deeman kana warra achi deemu jiraa miti. Warra sanii bar gariibni. Warra achi deemu. Walumaa galatti gariibni arsii keessa jiru jechuun baalee keessa jira malee gariibban kun. Gariibban maal arsii baalee keessa jira reemaa baaleetti itti dhufanii bar gariibni warra dhufu sanii bar amma fakkeenyaaf ati Harargee irraa kaatee yoo achitti lafa dhiituu fi quraafatuuf dhufte morma raaftee Allaahumma raama gariiba jedhamtaati. Kanummaan amma gariibaan akkanatti beeku gariibni warrummaan mana achi ijaarratee achi akkasitti hundi isaaniitu assalaamu alaikum assalaamu alaikum. Warra achi galuun barsu warra achi galuun barmaraata.
warrachi galuu mi barsa warri akkasa warrachi galuu mi bar warri daaraa fa'a mormatti dibu sunni warrachi galuu mi Amma bar. warri keenya gizeenii fi warri keenya amma gizee manaa ba'ee bakka san kisinqii fudhatanii deeman. Gariibban warra ganda gariibbanii deemnaa jaaniiti fudhatanii deeman. Laa achi maali warrachi dhufu sun gariiba warra dhufe gariiba jaama malee warrachi rookame gariiba ta'a. Amma fakkeenyaaf yeroo achi deeman. Yoo akkas taate dheengadda gaafa Kadiir gariibban jedhu maa boochan. Haakaama culullee ulfaan Dubbi basi aarsa amma fakkeenyaaf waan ati hin taane takka si yoo si hin jaan sin aarsitu ati. No. Yoo isa laal fakkeenyaaf gariibban oggaa jaan. Gariibban nama dhufu taate. Dhageeffadhu amma fakkeenyaaf jaalibsaan kun siirii dalagu woo si hin jaan sin aarsu. Ati walumaa galatti sheekaa roobeel magariibaati mi? Inni walumaa galatti inni nama madaabaraan achi fidanii achi gatan. Warra gariiba dhufetu achi gate. Arsii qulqulluun. Mee fakkeenyaaf nama baalee. Atoo gariibaa miti dhugamatti mee ati mata ati ma dhugaan gariibaa miti yeefalso. Dhagaye. Poleessa bar gariiba jechuun bar ariifummaa jechuudha bar walumaa galatti isin tun beeyne malee donqoorinnati ma keessan uummanni donqoorinnati keessan gariiba jechaa ooltan malee gariiba jechuun bar ariifannati jechuudha bar. Warra ariifa sii galee warra galeef warra gara hundattuu beeku jechuu bar. Amma dhalaan gariibaa isin keessa ni jirti tafuudhan. Dhufee tatti maa Harargee irraa warra dhufu baay'eedhaan fuutu amma fakkeenyaaf viidiyoo tokko si dhageessise baay'eedha namni dhufu hin jiru gariibni warra achi dhufu baay'eedhaan fuutu. Amma fakkeenyaatti anamma dhugumattuu qaalluu fuudhuu fedha qaalluun maaliin. Asuma isaa gariibni baalee bakka san hin dhaqu. Aboo yaa akki waa'ee natti naasayin waa'ee gandan nan galchiniiti ganda keessaa. Nan galchinii miti kaasii haasa'u jira Harargee irraa dhufan jette gariibni Jimma irraa dhufan jette gariibni. Kun dhugaadhaa hin dhufanii siin jedhe hin dhufan Arsiirraallee. Eeywaa Arsiirraa illee gariibni bakka san ni dhufaami? Ni dhufa. Okay. Ati gariiba san keessa hin jirtu? Ani hin jiru lakki hin deemne takkaan dhayin illee. Ahaa. Nama achi dhaqu san hundaatu gariiba jechuu keeti? Warra achi dhufu sun hundi gariiba. Okay. Akka saanaan warra lafa santuutu dura gariiba. Lafa santu gariiba, ganda santu gariiba, mana santu gariiba. Namnichi dhufellee saniif gariiba taaka. Yoo amma fakkeenyaatti makkaa. Amma warra keenyatti amma ganda keenyatti ilaala akka ganda keenyatti hin siimaa dhage. Waaqeffataa jira amma ganda keenyatti. Dhagaye mee waa'ee qabaa. Waaqeffataa san dhaqe. Waaqeffataa irra jira. Waan akkan sitti mana amma fakkeenyaaf dachii makkaa tana namni dhufu maal jedhamu arte araba as jira amma fakkeenyaaf dachii makkaa tana ati araba ka dhufte warri as jiru kun araba. Ani lakki fakkeenyaaf amma bakka tana kan hin dhufe dalagata aamilan dalagata hin dhufe. Laala ati hin baanu ani makkaa warra dhufuun sin jedhe makkaa warra dhufu. Warri makkaa muslima as keessa jirus muslima makka dhufa. Achillee bar akkasitti itti dhufanii bar. Ahaa abarta thank you amma dubbii fitte elaa dhaggeeffadhu. Amma makka warri dhufu laal makka tun biyya islaamaati biyya diiniiti bakka tooyibaati dhaggeeffadhu kaasii bita bakka tooyibaati. Warra tooyibatuutu bakka tana dhufa warra yaa rabbi na araarame joo araarama rabbii barbaada bakka tana dhufan beeytii tan. Warri ka'ee akka kiyyaa kunis bakka san dhaqu hogga bakka san dhaqe ganda gariibaa dhaqe gariibban jaama jechuudha bakka santu gariibaa kasii mire. Lakki bakki suni bakka itti muudan bakka itti yaanii diliitti ofirraa dhiquuf achi dhufan yaada isaaniitti. Yaada isaaniitti diliitu dhiqama bakka sanitti ganda gariibaa sanitti. Achitti dilii ofirraa dhiquuf nu biratti dilii waan balleessitan waan hattan waan ofitti jalliftaniirtan achi dhuftanii dhiqatuu barbaadan. Haya maaltu si dhibee amma waliigal laaltare? Awwan agaa jiraatu deemi. Ijoollee xixiqqoo na seetee goolii itti dhayattee yaadaa turte. Goolii itti dhayattee yaadaa turteeti. Goolii miti lakki goolii miti gariibaa gariibaa kalaati. Dilii achi dhiqatan jennaan waan dubbatu wallaan. Dhuguma bara wanni dubbatan hin jirtu bara. Wanni dubbataniitu hin jirre bara. Dhuguma yoo dilii gandaa hadiratti ganda gariiba dilii dhiqatan. Wannummaa dubbataniitu bara malee isa. Maasiyaa guutuu achi dhiqatan wallaa nama achi deemte nagaatti kuttaa waan takka sharrii yaaddu namatti balaan buuftu waan takka naasa. Abarso. Astagfirullahi. Astagfirullahi. Ma obboleessa bara hundi isaa warra achi dhufu gaafa nuti warra. Astagfirullahi wallahi billahi. Mee amma fakkeenyaaf dilii diluutu dheessiraa dhiqamti. Ini naaf hin dhufe. Laal waasiimu ati garee shaataa sana dhiiftee isa qoraanatti jiru san. Lama jijjiire ilaala Oromoo.
dubbii jamtuu dhume isa qabatte. Laal dubbii dhume bara afarsaa dubbii dhume bara. Laal dubbii dhume akkamitti dubbii dhumtee naan ji. Achi dilii dhiqatanii jettee bara. Waan dubbattu wallaaltee walii gallaal taaneeti. No wanni akkasii walii gallaaleef alhamdulillah injiif bara alhamdulillah injiif keessa wanni gallaaleef khalaas. Bitadda haati eega achi dilii dhiqatan. Shirkiidha shirkii irraa shirkii guddoodha. Wanni rabbii namaa shirkiidha bara tuna shirkiidha qabboleessa. Khalaas achi bira cin kutu qabboleessa. Bakkeen dhufee nagartanii. Laa wallahi billahi achi bira cin kutu sana fi bitadhee dhaabe. Wallahi billahi. Manni komantiidha manni dibbii jaana jiru kuni. Yoo waan dubbatan qabaatan haa dubbatanii achi dilii dhiqatanii jeemi achi booda deebisaan biraa jiraatte haa dubbatanii isaan. Maal dubbatan reen danda'anii dhufanii dilii dhiqatuu malee. Nagaa fayyaadha. Dilii waalaikum salaam akkami. Nagaa jaalati abiyyi wayitaa warri makkaa madiinaa dhayitan reesha kana uffisee ndaqaa eeguun jiru ndageenye itti baasichi baaftan sana achi baasaa yeroo jiru diliin achi dhiqamti. Gurra irra kaatee rafa. Jangan Hussein diganti kan. No. Nama Islama taatee waan akkana jechuun gaarii miti wallahi. Dhugumaan siin jaa wallahi. Eegaa gaarii miti shirkiidha akkana jaanii bara. Ati biyyatti nageenye nama. Wanni nama afarsaa jala akkasi gabaabsee fi dubbii akkasi jalaa cufeef achi dilii dhiqatanii jeela. Dhuma taadha kan dhuftee dhiqattuudha tama maasiyaa keessatti tama maasiyaa keessatti. Warri garii baasan akka yaadanitti agguuchi dhaqan diliin hundirraa buuti bakka. Akkasi laalu bakka. Achitti ajjanii bar. Maal ta'in? Amatarraa dhaqanii bara amatarraa. Amatarraa yoo obboleessa akka amma isin agartee amma kunoo fakkeenyaaf musliimni hajjii deemu umraa deemu kan achi deemaniir. Waan rabbi si godhe. Aboo haraama obboleessa. Nama baatii keessa dhufuu barbaadda moo dhufuun barbaaddu fedhu halaalaa ta'u fedhu haraamaa ta'u waan halaalaa kam hojjetaa ta'e iddi meeqe takka waan. Baatii keessa dhaqaniitu jiraa jan. Yaa farso dilii tanaan gafeete dalagi waan feete godhe. Dhageeffadhu obboleessa dhageeffadhu tokkoffaa sitti hima dhageeffadhu. Zanzabni dhuyduun jira biyyeen dibattuun jira wanni ati ofii facaaftuun jira segalee. Wanni dhabame takka hin jiru dhufuu barbaadda moo dhufuun barbaaddatte waan uummata irra abarsaa wayii siima dhageeffadhu. Ati wooma hanga balleessiteef hanga teesseerra rabbi irraa abdii muratte. Ani lakkii takka rabbi irraa abdii muradheen beeku. Okay dhiisigaa wanni kun ilaali waan feete balleessi feetu zinaa godhi. Feetu akka feete dubartii akka feete godhi. Feetu waan feete dalagi hati. Saami. Wanni badduun hamtuun isiisan bakka itti dilii dhiqatan jettisan gartee hamtuun waan hundura guddoo sani balleessoo. Waanuma uummanni itti jiru sitti meeqi jibaaree maa? Anatu achi dhiqata sii jiru. Waanuma silaa shirkiidhaati himee bare jaala wanni kun wooma sirriiti wanni inni beekuun si jibaa. Moo afarsaa achi dhiqataa siin jedhe anam. Barraa dhaabbadde kaayi barraa dhaabbadde diliichi dhiqatan jennaan hin fixee bara dachii naa maree. Dhiqatuu feenaan dhayitee dhiqatta garii badda balamtee ulee dhankuu lamaan qabattee dhufte sanuu. Ani biyyattiin dhagee afarsaa dura ammaa miti duratti osoo ni fi zabana miidiyaa kana duran biyya dhagee. Namni ilmoo dhabeefaan dhaqee kadhata jiru. Namni daa'ima dhabe ilmoo dhabeefaan achi dhaqee kadhata jiru. Oromoo kutaa kudha takkaa caalaa irra caalaa warri dhufu warra Jimmaati. Irra caalatti. Wallaahi dhugama. Oromoo kutaa kudha takkaa irra warri gara dhufu irra caalaa isaani. Sobammi. Hottootii warra Jimmaa kana ni dandeessa. Dhaama warra Jimmaatiin dhufa jaasa. Warri Jimmaa maaliif beeku obboleessa bakka sana? Oromoo kutaa warra tokko keessa warri islaamummaa qabu Jimmaadha wallahi. Wallahi billahi Jimmaadha wallahi. Warri islaamummaa qabu Jimmaa. Warruma naannawa san jiruu dhufa malee Jimman beeytuu bakka sana. Jimma barboo haaba ziyaartii kunoo abbaan jifaadha sitti barra makka bira masgiida qaba barra. Jimman maal kadhatte gola faal kaate nyaata sii garaa guuttanan dura nyaata kadhatte yaa rabbi waan hin nyaadhu nan dhoorkine nyaadha taane yaa rabbi hajjiina salaamsisi jetti barra. Yaa rabbi hajjiina salphabsiisi. Yaa rabbi hajjiina dhungochiisi. Yaa rabbi hajjiina jiraarsiisi. Wallahi wanni Jimmaan kadhatu tan. Jimmaa oofnu tana dhugaa rabbi yoo dubbanne dhugaa achi qabu miti arsumaa fi harargee fi baalee beekatan. Wallahi billahi dhugaa irran diddibnu dhugaa jirtu ni dubbanna. Harargumaa fi arsii fi baalee beekatan abbaa keessa. Jimmaa fi shawaan hin beektu shawaan dhugaatiisi itti dhuydee khalaas. Malee waan irra kanarraa quban qaban. Dhugumaan siiman. Sigale Jimma dhiisi Jimma miskiina wallahi.
Jimma barboo beeyti qabdi bara masgida kana keessa. Baaqi maal taate? Jimma ijoolleen jimmaa sirriitti na qabsiisuti. Amma geema shaqqalaan na xiqqoo obsa. Nama maa fidda? Maa nama fidda? Ibsaa neeqatee meeqoon? Welcome Ibsaa. Ibsaa John. Nagaa. Almaa bara harkadhee hobatti jee daftee si fidatte.